Mee akka gara biraatiin gaarraan tanaa keessaafuu Sumayyaan fakkeenya dubartoota baay'eetiif akka taatu abdii qabnaa. Keessaafuu jechuudha TikTok irratti an kaniin yeroo dheeraa hojjechaa ture ammallee fuulduraaf sagantaa qabnu sagantaa halaal taayilantii dorgommii quraanaa dorgommii walaloo dorgommii nashidaati ture. Garuu erga gara atileen dhufte booda erga naafati tokko taane qaama takka eega taane waa hundaanuu jechuudha. So namni hedduu gammadanii jiranii waan kanoo karoora kana akka galma ga'uuf yaadne itti qabdu maalime? Daran kan duraan irra jirtutti inshallah rabbi yoo jedhe isiniin cimsa. Ittuma fufa akka duraan caalaa raayyuu cimtanii argamtanii jechuudha. Oromoon maal jedhanii beektaa hoolaan abbaa gaarii qabu dumaala kayarra fa'aa jedhanii jechuun gaa makmaas keessaaf Oromoon haasawaa hunda keessatti ni beektaa makmaaksaan waa hundaa waliif ibsiti. So saniif inshallah keessaafuu warroottan halaal taayilantii gara keessaatiin nagaafachaa jirtan bilbiltanii inshallah yeroo dhiyootti akka eegallu. Nama ni jiraami waa lamaan kana qofa beeku rabbis naa godhu eeysarraa hin dhufee eeysattiin deemaa qofa warra beeku rabbis naa godhu anaas teessiste inshallah kanumaan ja'a gaa Sumayyaa xumureetiin jira gara kiyyaan aniin kun joornaalistiidha ni beektaa fiildiin kiyya haasoo kanan fixadhu hangammaan duraatti kushan beektaa buruu jana fuuteetiin xiqqoo haasoo saniif asumarrattiin xumura tuufaa ta'uu keessan. Ustaaza si gaafii si meeqaman gaafii gaafannu malee jechaa jirtu. No, asiimeen jira banan gaafii. Atuun gaafattu. Isin gaafadhu. Ishi gaafadhu. Si argadhe. Laa galatu wanti gadi gaafadhu. Soddaatiin isa argadhe. Yeroodhaaf Sumayyaanis online irraa baddee turte anillee badeetiin ture. Wal fudhattanii walumaan baddanii fakkeenyaaf Sumayyaanis gamasii sooshaal miidiyaa hara baachaa jirtuutu jira kan baachaa turtee jira keessaafuu obboleeyyan keenya hedduu gara amantii islaamaa dhufuudhaaf sochii bal'aa godhaatii turte garuu yeroodhaaf haga ji'a takkaaf hundi keenyaa wal fudhannee taanee jirra. So saniif inshallah akka mana hariyaatti akka walitti deebinu abdii qabna. Gaafii isin na gaafatte irratti yooniif isiniif deebine yeroo naaf Sumayyaan dhufnu yeroo guddaan keessa maqaa kiyyan beeytanii. So kanaaf maqaan kiyyaa Bayaan Sheekh Abdi Jaliil, Sheekh Saadiq, Sheekh Ali, Sheekh Adam Elamoo Daddacha booda Oromoo seenaa hanga abbuu afurimoo shanitti akkasuma deemee jiru hanga Oromoo seenutti jechuudha. So kana maqaan kiyya Bayaan hin jaama. Maqaa kana baay'ee takkaan jaaladha. Anta akka maqaa jijjiiradheen beeku. Amma namoonni irra guddaan beektaa. Tarii amma geelootu maqaa kasii bira jiru kana yoon gaafadhee maqaan isaanii kan biyyaatiif kaasiitu adda adda ta'uu danda'a. Akkasuma wayin qoose. Akkasii anta akka guyyaa takka maqaa jijjiiradheen beeku. Fakkeenyaaf biyyarraa deemeen ture, biyya Masriitis niin ture, achi booda Suudiinis niin dhufee. Maali makuma kiyyaa wannummaa na rakkisan na jijjiirsuutti hin dhufne. So alhamdulillahi maqaan kiyyaa Bayaan hin jaama. Garuu kan maatiin kiyyatti na baasanii turan irra guddaatti na waamaa turan Mahmud Bayaanii. Bayaan magabaabdumatti jechuudha maqaan kiyya. Ishi gaafii biraatti dhufe. Jiraataa Afrikaadha moo jiraataa Araba keessatti moo jiraataa Awurooppaa keessatti moo jiraataa Ameerikaa keessatti isin jedhanii isin gaafataniira ni bara. Namni irra guddaan Suudii waan hin jirutti fakkaata. Gariin gaaf tokkanii yaadadhaa ji'umata akka duraan isaa Riyaad bikka tam jirtaa naan jaanii Khaani Jidda jirta moo eessa jirtaa naan jaanii maqaan biyyaan hin jiru tun Awurooppaa keessa Swiidin jaaniini biyya Swiidin jiraadha. San obboleeyyan keenya biyyoota Arabaa keessatti hedduu takka miidhamaa jiranii mana hidhaa keessatti yeroo sanii isin akkamitti biyya akkana nama hiitee nama
dhuftee afaan sirraa hin dhagee waan hedduu nama qofa jira guddaan nama suudii isaa. Iddoo dhaloota kiyyaa himuu ni barbaachisa. Gaafii dhaabaadha. Okay, gara keetti barreessaa jiranii? Iddoon dhaloota keessanii ibsadha jedha. Wayi nama 3,000 nama 4,000 deemu warri na bira jiru. Gaafii takka nan gaafanne. Hordoftoonni na bira jiru jechuudha. Warreen talaati siin gaafataadha bara. Sooddaadhaan tuyyoo jira. Rakkoon qabu. Sana ol kaanee deebisna. Ani yaa iddoo dhaloota keetii beekuun haalaan barbaachisaadha. Ani godina Harargee Bahaa magaalaa Ameerikaa xiqqoo jaamtee beekamte jechuudha. Keessaafuu zamana dheeraadhaaf magaalaa daldala Jimaatiin beekamtu magaalaa Awwadaay achittiin dhaladhee achiin booda gara magaalaa Baharomiyaa magaalaa beekamtu Dirree Dhawaattiin guddadhee barumsa koota sagadakatchuutiin baradhee Dirree Dhawaa keessatti ture. Garuu Dirree Dhawaa uummata keessa baadiyyaa isii keessatti barnoota amantii Islaamaa barachuudhaaf darasummaa waan jedhamu takka jiraatan keessa ture. Achiin booda gara biyya Raabehee Finfinnee tanaan qotigaa akkasitti Gondariin matammaadhaan Suudaaniin Masrii dhaqee akkasii bakka. Hayyataat asin dubbadhaaf mana galchireen sirraa dhaqqee. Wayyoo. Gargaartanii hordoftoonni kiyya namni bira jirtan. Waliin mari'ataa jiranii gabaa miliqaatu. Rakkoon qabu gaafadha jechuun of ibsuun uumaa rakkoon qabu. Alhamdulillahi magaalaa seena qabeettuu magaalaa ajaa'ibaa magaalaa Awwadaayitti daradhee keessaafuu magaalaa waa hundaanuu keessaafuu waan ajaa'ibsanitti ta'a. Beete kiristaanii tokko magaalaa keessa hin jiru jechuudha Awwadaa jechuuni magaalaa seena qabeettiidha. Awwadaay baay'ee takkaan jaalladhaa biyyatiyya. Garuu akkasumatti illee taniin akkaan jaalladhu ammallee dhugaa dubbachuuf biyya yeroo hin jiru dhaquu hawwaa ture. Shaashamannee ijoolleen saayibban kiyyaa keessaafuu baay'een achi keessa jiraachaa turani. Niin dhaqa osoo hin hawwaa turuu garuu amma nama dirqama ta'e kana nageessuu argadde. So Arsii keessa yeroo dhiyootti inshaallah naaf giifti tureen biyya waliin deddeemnee hambaalee seenaa isiin qabdu hundaafuu akka na daawwachiistu abdiin qaba. Keessaafuu Arsiin lafa seenaati. Hayyoota hedduu dhalchitee atileetota hedduu qabdii jechuun akka walii galatti gaa lafa seenaati. Hundi keessa wanni beektanii. Saniif gaa arsoomni qorsoomaa jaanii akkasimi? Akkasiidha. Akkasitti saniif alhamdulillahi jagna Arsii argachuuf yaa baay'ee takkaan gammada. Tadeera barmaale ayi. Ishii duraan dursuudhaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Egaa Sumayyaan hunduma keenya irratti qaaliidha, guddiidha. Harargeedha, Jimmaa, Arsii, Baalee osoo hin jedhiniin kutaa 11 isaa ol jechuudha. Karaa amantaatiin gahee guddaa taphattee jirti. Amaanaadha si biratti jechuudha. Amaanaa keenya immoo nurkaa fudhachuun egaa fudhattee jirta already. Ammas irra deebinee amaanaa siin jechuu barbaadna. Aga wallaaluma keenyaatiin jechuudha. Abshir furadheen jira abshir. Amaanaa ta'a nama eegu rabbi naa godhan illeeni. Wal golfattanii nama walii wajjin bulu rabbi sin haa godhu. Amiin. Egaa amaanaa jenna kanuma wanti nu jalatti Okay, gaafii biraatti of yoo qabaatte. Namuu qabu fixatanii jiranii waan qaban. Naa dhufa nama kun tiimni kiyyaa gareen kiyyaa amma gaafii gaafadhu naan caanii gaafiin gaafadhu naaf hima.
dhiira galchee hin deemnaa tuni nama lafa.